Waggoota dheeraadhaaf biyya Arabaa hojjettee galtee manuma maatii ishee keessatti funyoo ofitti dhaattee of ajjeestee reefuma ishee argatan maatiin ashamaa harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galanni guddaan haa ta'u isinis nagaa ta'a isheen jedha rabbiin abdiidhaa fi fayyaa guutuu isiniif haa kennu isheen jedha namni fayyaa fi abdii qabu jijjiiramuu danda'a kan jijjiiramuu hin dandeenye nama addunyaa kanarra lubbuu isaatiin darbu malee rabbiin keessa jiraannan yeroo muraasa keessa inni yeroo dheeraadhaaf hojjetanii nama milkaa'uu dadhabe yeroo gabaabduu keessatti nama milkaa'uutii danda'a. Viidiyoo waa'ee micayyoo kaleessaa gadi lakkise yookiin immoo viidiyoo micayyoon hojjetti kanan gad lakkise namoonni hedduun baga nyaatamtee likkii ishiitii jechaati turtan jechuudha. Shamarran biyya Arabaa miidhama ishiin miidhamtu namoota kaanii miti numumti warri mana Arabaa keessa hojjettu waliif hubachuutii hin dandeenyu jechuudha. Amma micayyoon tokko yeroo biyya jiru keessatti biyyuma itti guddadha magaalaa dhumaanii keessatti guddadhe keessatti akkuma keenya kana biyyarraa baatee waggoota dheeraadhaaf mana Arabaa keessa hojjechaa turtee dadhabdee kan ishiin ergitu akka hammaa kanallee dhiirarratti erguu wanti leellifame hin jiru jechuudha. Akka hammaa kana miti yeroo sana keessatti maatii ishiitti ji'aanis ji'a lamaanis wanta hojjettu hunduma isaayyuu fuutee maatii ishiitirratti ergaa mana ijaarradha isinillee of jijjiira waan akkasii godha anaafillee waan akkasii naa godha jettee maatii ishiitirratti kan ishiin ergaa turte sana booddee erga waggoota dheeraadhaaf biyya Arabaa kana keessa hojjettee kanarra naga'eeraa dadhabee boqochuu barbaada akkasumallee maatii kootillee galee ilaalee yoo danda'ame immoo hojii mataa kootillee hojjedhee jireenya mataa koon jiraadha jettee gara biyya ishii imalte jechuudha. Shamarran jechuun umurii ishii daangaadha yeroo itti gaa'ela dhaabattu jira yeroo itti dhala argattuu fi yeroo itti dhala argachuu hin dandeenyetullee jira jechuudha. Isa kana garuu shamarran biyya namaatii fi namni ishiidhaaf hubatu hin jiru keessa ishiitti gubachaa gubbaa ishiitiin immoo waan gammadde fakkaachaa jiraatti jechuudha. Kana hunduma isaa kanan isiniif kaase micayyoon kun jechuudha turteerti erga boqottee kana nani beeku kun otoo nani gara biyya Arabaa kana hin dhufin otoo nani gara biyya Arabaa kana iyyuu hin yaadin yeroo nani barachaa jiru keessatti gaafa micayyoon kun waggoota dheeraadhaaf hojjettee gara maatii ishiitti galtu maaltu ta'e manni ishiin keessaa deemte manni maatii ishiitillee akkuma sanatti kan inni jiru wanti jijjiirame wanni tokko hin jiru. Ishiidhaafillee wanti godhan wanni tokko hin jiru. Micayyoon kun waggaa dheeraadhaaf hojjettee maatii koon jijjiiraa anis nan jijjiirama jettee ji'a ishii eegdee maatii ishiitirratti kan birrii ishii ergaa turte. Garuu maatii ishiitis hin jijjiiramne ishiidhaafis bu'aan tokko hin jiru. Kan bu'aa ishii wanti ishiidhaaf bu'e yoo jiraate dadhabbii qofa jechuudha. Gaafa gara biyyaa galtu saamuna wanti ittiin bitattu hin jiru, kaardii wanti ittiin bitattu hin jiru, qibaatii wanti ittiin rifeensa ishii fuula ishiiti wanti ittiin bitattu wanni tokko hin jiru. Micayyoon kun garatti garagartuudha abdi. Kan ishiin itti galte warra ishii warra birrii itti ergaa turte sanatti jechuudha. Sana booda garatti gortu gaafa wallaaltee keessi ishii guggubatu yeroo warri mana gadi ba'an mana keessa deebitee funyoo ofitti dhaattee manuma maatii ishii sana keessatti of ajjeestee lubbuu ishii baaste. Booddarra deemtee dafqa ishiitti nafne lubbuu ishiitti nafne micayyoon kun ofii ishiitii harka ishiitiin of ajjeestelleeni rabbi birattillee itti faradama jechuudha. Sababni isaa namni tokko lubbuu isaatirratti aangoo hin qabu. Lubbuu namarratti aangoo kan qabu uumaa ofii qofadha. Isatu keessa kaa'ee isatu keessaa fudhata gaafa biyya lafaa kanarratti si ga'e kana caala hin jiraattu jedhee. Kanaaf waa'ee micayyoo kaleessarratti namoonni hedduun baga nyaatamtee maal jechaati turtan. Micayyoon kun daa'ummaatti ba'uu dandeessi. Akkaawunti baankii isa namni jechuudha erga yaadni galee fi baafatanii irratti ergatan sana qabaachuu dhiisuutii dandeessi. Micayyoon kun kan ishiin deemtu jireenya mataa ishii boru gaa'ela nama alagaa wajjin dhaabachuudhaaf deemti. Maatiin ishiillee alagaatti qabeenyi ishii fuutee baatii jedhanii kaawufiitii dhiisuu danda'u. Darbees immoo mucaan kun hin jaalatte namni birrii miti jechuudha. Lubbuu ofiiyyuu jaalate taanan dabarsee kenna jechuudha. Nama jaalatte jechuun ofii kee dabarsitee kennite jechuudha malee birrii qofa miti. Birrii situ hojjetee ofii duutii danda'a. Erga ofii kee namaaf dabarsitee kennite wanti qabdu maaltu si marara. Mucaa kana ishiinillee tarii maatii ishii wanta ishiin jette sana hojiirra oolchuuf dhiisuu danda'u. Yookiis immoo buuka akkaawuntii akka keessanii sammuu bakka daa'ummaatti baatee micayyoon kun walirra kaawwachuutii dhiisuu dandeesse jechuudha. Garuu kan akkana ishii godhe kan ishii miidhe boruu jechuudha.
dhugaa waaqayyo hundi keenya wanta hojjennu har'a wanta goonu hunduma isaayyuu fuula rabbii duratti akka har'aa kanatti inaafnu jechuudha. Biyya lafaa kanarratti yeroo qabeenya namaa nyaannu yeroo dafqa namaa nyaannu yeroo jallinatti bobbaane waan barbaanne raawwannee gallu humna keenyaan beekumsa nutti fakkaate waan biyya lafaa kanarraa darbinuu fi waan biyya lafaa kanarraa duunu nutti fakkaatu jechuudha. Mucayyoo kana maatii ishii beeksiseefira. Haadha ishiitti bilbilee haadha ishii amansiisee obboleettii ishii amansiisee ishii amansiiseera. Sini odoo sinirra ga'e waaqayyo isin haa eegu malee obboloota koo waan akkanarraa of eegdaniitii hin dandeessan dhugaa waaqayyo jechuudha. Dhimma karaa gaa'ila keessanii jabeessati huumaa keessanitti akka amantii keessaniitiin kadhadhaa malee miidhama gurguddaa miidhamaa kan jiru yeroo har'aa keessatti dubartootadha jechuudha. Mucayyoon kunillee wajjin gaa'ila dhaabanni karoora gara fuulduraa wajjin qabdi. Namoota hedduun beeka jechuudha kan gaa'ila dhaabatanii ijoollee otoo qabanii of jijjiirraa ijoollee keenya barsiifannaa otoo humna qabnu walitti qabannee galigala keenya boqonna jedhanii wal mari'atanii ba'anii kan jala deebi'anii waan hin taane dhiironni godhan hedduu isaaniitu jira. Kanaaf iyyuu mee abbaa manaa irratti fakkeenyaaf namoonni abbaa manaa isaanii biraa ba'anii jireenya isaanii keessa mana isaanii keessa ba'an akkamitti mana isaaniitiif wanta hojjetanii walitti qabatanii wayirra kaa'e ittiin kanarra oolchi jedhee akkamitti erguutii dadhabu. Mucayyoon kunis immoo nama maatii ishii amanee jaalatee fi maatii ishiitiin illee mari'attee bakka godhi jedhaniini maatiin mucaallee bakka waliin marii walitti dhufeenya nama qaban akkamitti shakkuutii dandeessi. Yeroo tokko baga jechuudhaan dura nama miidhamee jiru sana jechuudha. Otoo namni kun jechuudha waan tokko ofirratti fudhattee boru boorra har'a otoo mucayyoon kun jirtu jabaadhu jijjiiramuu dandeessa yookiis immoo karaa seeraatti mucayyoon kun hin qabde jechuudha. Wanta ittiin ergite resiitii karaa seeraatti fudhachuu dandeessa jennee namni kun akkaataa ittiin wanta sana wanta keessatti qabamee jiru gadda isaa ta'u miidhama sana keessa akkaataa inni ittiin dandamachuu danda'u itti himuu qabna malee obboloota koo gaafa duune qofa walii boo'u faayidaa hin qabu. Mucayyoon maatii ishii irratti ergaa turte maatii ishii otoo hin jijjiiramin ishiidhaafis otoo waan tokko hin godhin of ajjeestu sun yookiin arabatti ulfooftee dhufteessa yookiis immoo akkas taatee dhufte maqaan ishiirra hin kaawwamin hin jiru jechuudha. Shamarran biyya Arabaa keessa jirtu eenyuyyuu ishiidha hubachuu hin danda'u. Ishiidhaaf rabbi ishii qofa yoo ta'e malee jechuudha gubata keessa ishii. Nuti iyyuu walii keenya hubachuutii hin dandeenyu. Achi garagalchaa ta'us garagalchaa ta'u otoo ananarra ga'eeraate jedhaatoo itti yaada obboloota koo dhugaa waaqayyoo shamarran biyya namaa keessa jirtu hunduma keenyarraa waan akkanaa nurraa eeguu fi eegne ta'u hin dandeenyu waan ta'eef. Darbes immoo namni laal wajjin guddanna jedhee buuka akkaawuntirra yookaan birriin dabalamuutii hin danda'u biratti qabachuudhaaf immoo manni tokko manni sirrii hin taane hin jira jechuudha. Araboonni gaafa maallaqa keessan simbiratti baay'ina isaa argani isaan lubbuu namaayyuu hin isa maallaqa irra jaalatu lubbuu namaarra waan ta'eef iyyuu. Kanaaf iyyuu waaqayyo jechuudha waan hunduma keessatti sinaahee obboloota koo biyya Arabaa. Akkaataan obsa mucayyoo kanaallee baay'ee tokko na dinqe dhugaa waaqayyo jechuudha. Ishii lubbuu ishii irratti illee murteessinee. Bakka jechuun irratti baatee dubbatte malee jechuudha. Eenyuyyuu namni akkanatti obsa qabu hin jiru jechuudha. Dhugaa waaqayyoo jechuudha. Kanaaf iyyuu rabbiin hunduma keenya nu haa eegu isiniin jedha. Jaalala keessatti immoo nama hin jaalatta taanan namni sun waanuma waan ta'e balleessullee isitti fakkaatu jechuudha. Erga jaalattee erga bakka waan hundumayyuu itti of kennita jechuudha. Inni garuu inni ammeenya hojjete isa jaalala da'oo godhatee nama isa jaalate sanarratti ammeenya hojjetu dubartiis haa ta'u dhiiras haa ta'u isadha miidhama jireenya isaa mul'uu keessatti kan sammuusaa keessaa wanti inni ammeenyi inni hojjete sun kan isa kassasaatii afu. Kanaaf iyyuu ammeenya akkasirraa of eeggadhaa yoom akka biyya lafaa kanarraa duunu hin beeknu. Kinoo balaa garaagaraatiin lubbuun keenya dhabamaa jira ijoollee dhugaa waaqayyoo. Kana isiniin jedhaa turtii gaarii naaf qabaadhaa dogoggorri yoo jiraate immoo na of kalchaa isiniin jedhaa. Amma viidiyoo biraatiin immoo deebinee walitti dhufnutti nagaan naa turaa isiniin jedhaa kan hunduma isaa isinitti haasa'uun koo miidhama shamarran biyya Arabaa keessa jirtu namni ishiidhaaf hubatu akka hin jirre isinitti himuu kan jedhaa. Kanaaf iyyuu namoonni jechuudha biyya namaa kan jirtan galaa ta'u akkaawuntii mataa keessanii baafadhaa ta'u deebi'aa borutti jireenya keenyaaf jechuudha waan tokko yaaduu qabna malee namni eenyuyyuu namni nu yaaduun jiru rabbiin gadetti ofii keenya qofadha isiniin jira eenyuyyuu taane yoo nuti harkaa qabaanne yoo nuti jijjiiramne yoo nuti ofii keenya gadi dhaabannee ta'u of dandeenye
gaafa sana jechuudha kan nu jaalatan kan nu kabajan kanarraan kanaaf kabajni isaanii amma nuti birrii keenya harka qabnutti amma biyya namaa kana keessa jirrutti gaafa gara biyyaa galle saamunaa waan ittiin bitan qibaatii waan ittiin bitan gaafa jireenyi faallaa nutti galle hojjannes jijjiiramuu dandee dadhabne irraa lubbuu keenya irratti murteessina jennee wanta hin barbaachifne ofirratti murteessina jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo haa taasisnu.